keessaa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa godaanee qarqara afaan beelaa jiraachuu tokkummaan mootummootaa akeekkachiiseera gabaasa oduu boodaati. Oromiyaa keessaa bakkaawwan tuuristiin daawwatan jiraatanis hangas akka hin daawwatamintu gabaafamee qophii addaa gara boodaa dhiyeessinu qabna. Naannolee Oromiyaaf Gambeelli weerara vaayirasii koronaa marsaa sadaffaa ittisuuf qophee ta'uu biiroleen fayyaa naannoo kanaa beeksisaniiru. Qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taamiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Achamaa harka fuune amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessisna. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameera jedhame koree qoratu akka ergee beeksisee jira. Magaala Dabra-Taaboor keessattis maatii tokko irratti ajjeechaa raawwatames mirkaneeffachuu isaa koomishinichi ibseera. Ibsa koomishinichi fuula masariitii isaa irratti barreesse waabeeffachuudhaan gabaasni mallaskaachuu amma erge akka ibsetti koreen koomishinichi bobbaasuudhaaf deemu ajjeechaa saamichaa fi namootan qe'ee isaanii irraa buqqisuu irratti qorannoo taasisa. Agayya 13 bara 2013 meeshaa waraanaa ulfaataa gareen adda bilisummaa saba Tigraay TPLF darbateera jedhameen namootan nagaa lubbuun isaanii darbees addaan baafachuu isaa koomishinichi ibsuun isaa gabaasameera. Akkuma kanaan balaa kanaan namoonni lubbuun isaanii darbe Wuddee Walee, Issuu Baaloo Diras, Addis Aalam Diras, Dr. Salkaalem Dirasii fi daa'ima ji'a 4 Amal Diras akka ta'anii fi namootan kireeffatanii jiraachaa turan lamas qaama isaanii irratti miidhaan akka ga'e koomishinichi beeksiseera. Walwaraansichi amma babal'achaa deemetti miidhaan namootan irra gahuus babal'achaa waan deemaa jiruuf gareen walwaraanan hunduu namootan nagaa irratti balaa geessisuu irraa akka of eeggannoo taasisan koomishinichi waamicha atattamaa gochuu isaa gabaasni mallaskaachuu ammaa ibseera. Zoonii Gondar Kibbaa aanaa Faarxaa keessatti dhukaasa loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay taasisan jedhameen dubartii ulfaa tokko dabalatee lubbuun namootan 30 darbuu isaa bulchaan aanaa sanaa ibsuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daarirraa ergite ibseera. Bulchaan aanaa Faarxaa obbo Wulataa Ugeeraa Warqee akka jedhanitti hidhattoonni TPLF yemmuu naannoo sana keessa turanitti namootan nagaa ajjeesuu isaaniitii fi qabeenya barbadeessuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan garee humnoota Tigraay jedhee of waamu torban darbe ibsa VOA'dhaaf kennaniin dhaabbanni isaanii namootan nagaa yookaan siviilota irratti akka haleellaa hin raawwanne himuun isaanii hin yaadatama. Erga walwaraansii amma deemaa jiru Tigraay keessatti jalqabame as namoonni nagaan akka miidhamaa jiranu Daayiriktarri walquunnamtii dhaaba baqattoota addunyaa Rifiwujii Intarnaashinaal Saaraa Sheefer ibsaniiru. Akka ibsichi jedhetti sababa walloliinsa kanaatiin namoonni miiliyoonii 2.2 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Namoonni miiliyoonii 1 ta'an immoo beelaaf saaxilamaniiru. Namootan kana keessaa dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa miidhaa saalaatii fi akka saaxilamaa jiran ibsi kun himeera. Keessumaa immoo hir'inni wanneen jireenyaaf barbaachisaa ta'an uumamuu isaatii fi gargaarsi namoomaa akka hin qaqqabne taasifamuudhaan dubartoota mataawwan maatii ta'an miidhaa quunnamtii saalaatiif jechuudhaan raawwatamuuf akka isaan saaxilaa jiru ibsi kun himeera. Okkorri kun kan dubartoota irratti raawwachaa jiru hanga'oota mootummaatii fi hojjettoota gargaarsa namoomaatiin akka ta'e ibsi Rifiwujii Intarnaashinaal kun hubachiiseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Akka ministeerni ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Peentaagoon ibsetti buufata xiyyaaraa Kaabul biratti balaa boombii qaqqabeen miidhaan namootaa fi qabeenya irratti gahuun isaa beeksise. Dubbii himaan Peentaagoon Joon Karbii kamisa har'aa balbala buufata xiyyaaraa Abee jedhamu irratti balaan boombii kun akka uumame ibsaniiru. Hoggantoonni Taalibaan namni balleessee of balleessuudhaaf of qopheesse boombii hidhatee of irratti dhoosuu isaatiif namootan hedduu irratti miidhaan ga'uu isaa VOA'tti himaniiru. Akka maddiileen sabaatinsaa dabalanii jedhanitti boombiin lammataa naannoo hoteela Baaroon jedhamu irraa meetirii 200 irratti dhoowuu isaa himaniiru. Balaa kana geessisuu isaatii fi gareen itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti hin jiru. Karaa biraatiin haleellaan shororkeessitootaa waan taasifamuu danda'uu fi namoonni biyya Afgaanistaanii bahuudhaa fi naannoo buufata xiyyaaraa Kaabulitti bakka lubbuu isaanii baraaruu danda'anutti akka socho'an biyyoottan lixaa kamisa har'aa akeekkachiisaniiru. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Kaabuliin jiru akka jedhetti
naannoo buufata xiyyaaraa sanarratti waan sodaan jiruuf lammiilee yuunaayitid isteetsi dhuunfaadhaan bakka bu'aa imbaasii irraa qajeeltamni kennanuuf malee akka balbala buufata xiyyaaraatti hin siqne akeekkachiisaniiru. Keessumaa namoottan naannoo balbala buufata xiyyaaraa karaa lixaa, karaa kaabaa fi balbala aabbee jedhamee beekamu jiran akka atattamaan bakka sana gad lakkisanii deemanu imbaasichi hubachiisee ture. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu Yemen kaaba Mariib keessaa biyya ofii keessatti qeerraa godaane haala hamtuu yeroo tokko tokkos lubbuuf sodaachisu keessa jiraatu jechuun Liisaa Shilaayin Jeenivaarraa gabaasteetti. Magaalaa Mariib to'achuuf lolli riphxee loltoota haawatiif humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamu uummata siiviilirraan miidhaa guddaa geessisee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa dhiyeenya gamaagama geggeesseen gandeen baqattoota 190,090tti tilmaamamu keessummeessan akkaan muddamanii tajaajila fedhii bu'uuraa guutuun qaban. Dubbiimtuun UNHCR Akaateriinii Kitidii akka jedhanitti bishaan qulqulluu, manneen fincaanii, elektirikiif keellaaleen eegumsa fayyaa kan kana fakkaatantu itti hanqata. Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity. Sababaa sabatiinsi hin jiraanneef buqqaatota 121 qofaatu jaarmiyaan gargaarsaa isaan dhaqqabu. Buqqaatonni kun 180 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Qubsumni murtaawaa waan ta'eef jecha namni humnaa ol walitti tuucha'ee jiraachuu kanaan kan dararaman isaanii tajaajila bu'uuraa kan akka mana fincaaniif bishaanii hin qabanii jedhan. Walwaraansi waggoota 6 oliif ture uummata miliyoona 4 qe'ee ofiirraa buqqaase. Kutaan Mariib uummata kana nuusa ka ta'u keessummeessa. Kitiidiin akka jedhanitti naannoo sabatiinsi itti hanqatu kana keessatti walitti bu'iinsi waraanaa, dhukaasni qawweef haleellaan samiirraan raawwatamu waggaa kana uummata 24,000 ta'an haaraa qe'ee ofiirraa akka buqqaaniif sababaa ta'e. Waaltaalee magaalaa keessaaf qubsuma kasirnaa hin ta'in 150 keessa qubatanii jiru ka jedhan Kitiidiin naannoleen kun namni akkaan waan itti heddummaateef namoota akkaan saaxilamoo ta'aniif gargaarsa xiqqoollee dhiyeessuu hin danda'an jedhan. Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking. Qubsumni jiru gahaa miti. Hedduun isaanii balaa lolaaf sababaa alatti bobeeffataniif balaa ibiddaa dhiyeenya mudateen miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenyaa xiqqoo jiru waliin maatiiwwan qe'ee ofiirraa buqqaan uffata halkaniif laastikarraa qubsuma tolfachuuf dirqamaniiru jedhan. UNHCR gareeleen wal fincilan gargaarsi lubbuu oolchuu haala amansiisaadhaan qubsuma baqattoota akka dhaqqabu daandii akka saaqan waamicha dabarsee jira. Tokkummaan mootummootaa Yemen kan uummanni miliyoona 5 ta'u qarqara afaan beelaa jiru keessa jiraatu rakkoo namoomaa hamaa kan addunyaa kanaatu isa mudate jedhee jira. Sirna gadaa uummatee muqanadaa yaa odaa seenaa keenyatti barbaada yaa odaa koora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessu yaa odaa seenaa keeffeettoo odeessu yaa odaa. Si jala imitu kamuna gadin jatu ya oda namutu akkuma kiyya mirga kabai wallaltu ya oda jalle beshani ya oda nogubante midani ya oda tanan chalte muka hunda akkana masena kabda wai ati waan qabdu dada. Shanyee mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf hin faadu si roobsaa. Odaa shanyee mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaaf
kanaafin faadu si roobsa. Sirna gadaa mante mukanada yaa oda seenaa keenyebsu barbaada yaa oda koora sabaa keessummeessuun teessuma teenya mijeessuun yaa oda seenaa keenfettu odeessuun yaa oda. Jalawal kunama yaa oda mana mariba kabute seenaan kee yoom dagatama yaa oda gaaddisaaya yaa oda ijandawwiin ta'e tufaaya yaa oda seenaa dhumiin qabne kabda siin faarsa faaruun ta'e madda ati waan qabdu gadaadha. Shanyii mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaafin faadu si roobsa. Odaa shanyii mukaa keessaa siitu qabaa seenaa boonsaa kanaafin faadu si roobsa. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkaawwan daawwannaa tuuristii hedduun jiraatanis baay'een isaanii ka daawwataman akka hin ta'in dubbata biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Ittaanaa hoogganaan biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbada biiroon isaanii haala kana jijjiiruuf hojjetaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa keessa kanneen jiran bakkaawwan adda addaa tuuristoota daawwachiisuu irratti kanneen bobba'anis qabeenyaan tuurizimii naannichaa keessa jiru beeksifamuu dhabuun hanqina kabiroo ta'uu himanii mootummaan naannoo kana sirreessuu qabaa jedhu. Gama biraan qabeenyaa tuurizimii Oromiyaa beeksisuuf ka hundaa'e koomishiniin tuurizimii Oromiyaa kana guutuuf ka dhimmee hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo daawwittu gabaase. Shallamaa Ulfaataa abbaa dhaabbata tuuristoota Oromiyaa daawwatan gargaaruu fi daawwachiisu tokkooti. Hojii tuuristoota keessummeessuu kana keessa ganna 16 ka ture Shallamaan naannoo Oromiyaa keessatti bakki hawwata tuurizimii hedduun jiraatus kan tuuristootaan bira ga'ame daawwatamu garuu muraasaa jedha. Akka Shallamaan jedhutti Oromiyaa keessa paarkiin gaarreen Baalee haalli teessuma lafaa garagaraa sulula qinxaamaa Oromiyaa keessa qaxxaamuru keessa jiruu fi harawwan kibba giddugaleessaa Oromiyaa akkasumas immoo gadaamiiwwanii fi manneetiin amantaa ganna fagoo qaban kan kaaba Oromiyaa keessa jiran bakka tuuristoonni Oromiyaa keessaa daawwatanidha. Turizimiin akkuma beekamu biyya alaatti beeksisuu qabda. Oromiyaan immoo as keessaa reeleetivlii akka kaabaaf kibbaa yoo addaan baastee ilaalte deestinashinii irratti hin hojjanne mootummaanis kan hojjechaa bahe ispeeshaalii naannoo noord saawuz kan irratti kan hojjechaa bahe. Kanaafuu Oromiyaan turizimii deestinashinii ishiin qabdu piroomoot waan hin goonee fi gurgurachuu hin dandeenye. Waan kanas ta'eef hin beeksisan deestinashinii ishee Oromiyaa baay'eedha. Aadaan deestinashiniidha. Joogiraafiin jira. Bineensonni bosonaa jiru. Kun deestinashiniidha. Amma fakkeenyaaf deestinashinii irratti turizimii koomishiniin Oromiyaa kan hojjete. Manaabatoo dhageessa jiraate bakka baay'ee irratti hojjeteera. Wanta nama ajaa'ibu kan engirii turizimiin Itoophiyaa kun dhaabbate gara waggaa 60-70 haasa'ama. Garuu kan isaan yeroo dheeraatti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti 6-9tti hojii kun marata hojjetaniiru. Kana agarsiisu odoo irratti hojjetamee jiraate Oromiyaan baay'ee deestinashinii isaa akka gurguramuu danda'u turizimiin illee madda galii guddaa akka ta'uu danda'u agarsiisa jechuudha. Kanaafuu maaliif hin daawwanne kan jedhuu fi deebiin gabaabaan wanta irratti hin hojjenneefi. Shallamaan dabalataa yoo dubbatu bakkeewwan hawwata tuurizimii kana dhiyeenyatti bakki daawwattoonni boqotan kan akka loojii fi hoteelaa jiraachuu dhabuun darbees bu'uuraaleen misoomaa akka daandii dhabamuunis rakkoo biraati jedha. Obbo Hundee Kabbada ittaanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati. Dhugaatti Oromiyaan bakka daawwannaaf oolu baay'ee qabdi jechaan dubbatu. Oromiyaan qabeenya hawwata tuurizimii gosa hedduudha kan ishiin qabdu. Beezikaalii qabeenya tuurizimii kan jennu qabeenya uumamaa fi qabeenya aadaati. Lachuudhaanuu qabeenya gurguddaawwan hedduutu jira Oromiyaa keessa.
gaarreen Baalee dabalatee Dirree Sheek Hussein, holqa Soofumar warreen jedhaman kun as gara giddu galeessa kanattis malkaa Qunxurree isaan kun qofti warra sadarkaa addunyaatti teentaatiif liistii UNESCO keessa jiranii. Kanneen biroos qabeenya hedduudha kan isaan jiran. Fincaawwan yoo fudhannee taa'umsa lafaa gaarreen bosona UNESCOodhaan baayosfeer jedhamee qabame kan akka yaayyoo gosa lamaaniinuu baay'ee qabna.